Guyyaa har'aa madaamiin misaanuu afeertee hoteela jirra jechuudha. Waaw, egaa kunoo akkuma argitan hordoftoota koo haa eebbifamu mee jedhamee madaamiillee naa eebbisaadha. Maaliif naa eebbisaa isiniin jedhe beektu amma obboloota koo gola ormaa keessa yeroo hundumaa fataa jedhanii jiraachuun hin danda'amu. Garuu yeroo tokkollee carraa akkasii argatamee qilleensa fudhachuun hunda caala. Innaa kanaafi waaqayyo isaanaa eebbisuun jedhan yeroo akkas waa tokko hojjetanii waa tokko sammuu namaa qilleensa akka jijjiirannuuf yeroo gadi na baasanii dhugaa dubbachuu fi waaqayyoon nan galateeffadhas garaa kootti nan isaan eebbisa. Maaliifi yeroo haala tokko ilaallu baay'ee kan ulfaatu kan sodaachisu injirachuudha.